Okay. Nescafe hojjenna. Nescafe kana jechuudha. Nescafe kuni yaw achi fidee dhufeera garuu hin dhume. Asitti immoo kuni birrii 200 Itoophiyaati jechuudha. 200 Itoophiyaa. 100 gram asitti. Okay, akkamitti akka hojjennu akka salphaatti yoo wanta qodaasaa dhabne naannoo isa jedhamu warramu isinitti hima. Kana qabaachuu qabna. Kana jechuudha. Maaliif akka ta'e immoo isinitti hima jechuudha. Tokko sukkaara fayyadamna. Asitti jechuudha sukkaara. Iski maankaa lama hin fayyadamna. Directis fayyadamuu dandeessu. Maankaa shaayii afuriif fayyadamani. Maaliif lamaan hojjedha. Burcuqqoo lamaan hojjedha waan ta'eef jechuudha. Lama, sadi, afur jechuudha sukkaara. Okay. Kan ammoo lamaan itti naqaa jechuudha. Burcuqqoo lama waan hojjennuuf lama jechuudha. Lama kan shaayii. Kana jechuudha. Okay. Asitti bishaan ho'aa qaba. Bishaan ho'aa jechuudha. Yoo maankaa naqattan maankaa shaayii kana lama yookaan immoo anitti yorkaalii akkasumatti tilmaamaniin itti qicadha jechuudha. Shaayii maankaa intila. Maankaa shaayii lama jechuudha. Kana jechuun ishiidhuma kana jechuudha. Ishuma kana jechuudha. Fakkeenya. Okay, sana booda immoo akkas goone maal goona akkas tirguna jechuudha. Yoo mana keenya salphaadhumaanis hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Okay, akkasitti hojjenna. Amma furdatutti jechuudha. Isinitti beekama nuyyuu amma furdatutti. Amma furdatutti akkasitti furdatee jira. Sirriitti rukuchuu dandeessu. Okay. Erga akkasitti furdatee ana furdateera. Shaayii sukkaara maankaa afurii fi Nescafe kana maankaa lama bishaan lab jedhe yookaan ho'e jechuudha. Isa danfitoon ta'a isa ho'e jechuudha. Erga kun akkas nu ta'e akkas erga ta'e aannan danfe as jira. Aannan danfifadhe as naqadheera. Yommuu qorqoraatti danfisuu barbaadan danfistu yookaan distii xiqqoo qulqulluutti jechuudha. So anammoo wanti nani godhu aannan danfe kana asitti naqadha. Aga kana asittis naqadha jechuudha. Okay. Erga naqadhe isa kanammoo sirriitti rukuchuu qabdu kana. Isa kanammoo asirratti naqadha jechuudha.
fakkaatti gana argitanii. Asitti akkasanii tolutti yookiin bifaaf jechuudha. Asirratti bifa wayii waan feetan hojjettu jechuudha. Waan isin barbaachise akkasitti tolutti jechuudha. Sana booda kana fakkaata jechuudha bifti isaa. Kana yoo sochoose immoo fakkeenya asirratti bifa feetan kaafachuu dandeessu. Yeroo sochoostanis kana hin fakkaata. Kana fakkaata gaa fakkeenya akkasi kana hojjetadha ganama yeroo hundumaa dhugaa baay'ee tokko naatti tola baay'ee tokko jechuudha. Ganaa buna danfisu keessumaa illee osoo itti dhibe bakka salphaa haaluma salphaatti kanan xumurattu jechuudha. Akkas fakkaata hojjetadha. Hojjetadhaati dhugaa. Wow, gawak. Hojjetadhaati dhugaa salphaadha. Buna lammata dhuguu namni waan barbaachisu Nescafeedha. Maankaa lama yoo burcuqqoo lama hojjechuu barbaadani sukkaara maankaa 4 qodaa kana qabaachuu qabdu. Aannan egaa waddadeera. Nikeelii biyya keenyatti namni hin beekne hin jiru. Nikeeliin birrii 12 ta'e. Ani 12 hin bita. Iddoon kun